Fatiyaan bahaarratti xiyyitii maaliif fudhatte yookiin shugguxii isa jedhamu san maaliif fudhatte? Bahaaruu maaliif dhimmi inni shugguxii qabatee deemu biyya ambaa keessatti namni tokko gaafa waan kana qabate akka yakkatti beekamu beeka. Garuu hiciitii isaa kana maaliif ol baaftee maaliif mataa jala kaayattaa maal jettanii turte? Asuma dhimma yeroo ammaa deemaa jiru wantoonni nama sodaachisaa jiran haala adda addaatiin umma faraa'oon akkasuma haadha firoo dabalatee jechuudha. Wallahi sa'aadaa irratti illee rakkoo addaatu gaa masaanuun nurratti fuudhuun haa dhaabbatu. Daawun masaanuu jennee jira. Sababni isallee maaliif hojjetanii? Wallahi yeroo ammaa kana masaanuutu bultii namaa diigaa jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessan isin jecha viidiyoo kenna like godha, share godha, subscribe godha. Nu jajjabeessaa isiniin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya. Akkuma beekamu warroon haga maaliitiin jajjabeessitanii yoo nan nugeettan hedduutu kan galatooma isin jechuu barbaada. Viidiyoon har'a isin qabadhee dhufee waa'ee Fatiyaan bahaaritti shugguxii fudhattee doorsistee haalli yeroo ammaatti deemamaa jiru dubartoonni masaanuun baay'ee ulfaataa jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu dhufee kanarratti maal isin jechuu barbaade hordoftoota kabajamtoota kiyya maal isin jechuu barbaade hiciitiin jabaan jechuudha. Abadan tapha akkana dhiisaa. Qosa akkana dhiisa, biraange akkana dhiisa. Wanti kun isin hin baasu, wanti kun badaa. Fatiyaa ishee atiin beektaa keessaa baaftee beektaa. Otoo takka masaanuun ta'e silaa abbaa manaa keetitti dubartii fuudhu baay'iste jechuudha. Garuu mootuyyuu tapha akkanaa biraange akkana dhaabi hin ta'u sirraa. Daa'immantu mana keessa jira. Dubartiin tuni dubartii lama walitti aaranii ofiyyuu walitti garagaluu danda'an qosan akkanaan barbaachisu. Maaliif shugguxiin namni sheexaanis hawwasa bakka tokkotti argatanii. Shayxaan nama wasawasa waan shayxaan nama wasawasu kan ammoo fittee fiitii kan bukkee nafa mana hundarraayyuu ililliin badduudha. Rabbi isin haa teessu. Ililliin marra baddu mataa keetitti deemuu dandeetti. Mee waan ta'amaa jiru ija keetiin argaa jirti, ija keetiin dhagaa, gurra keetiin dhagaa jirti jechuudha Fatiyaan. Intalli kaleessa yookiin sa'aadaa ta'uu fi warqee shawuu bakaree abbaa manaa ijoollee lama qaba. Namitti sunillee namitti inni fuudhallee ijoollee lama qabdi. Ishee gadhiistee hamma nafuututti malee nama wajjin hin jiraatutti sa'aadaa imimmaan qooddisaa jirti. Kuni waan fokkataadha jechuudha. Wantoonni yeroo ammaa kana dubartoonni godhaa jirtu. Tuun asii kaaroo teettee abbaa manaa isii abbaa ilmaa fudhattee irratti caffaraa jirtu. Otoo isiin ollaa isaa jirtu. Masaanuu abadan jechuudha. Masaanuu hin fuudhina abbaa manaa keessan irratti. Hin fidina. Dubartiin biraan fidina. Bakka abbaa manaa keessatti dubartii biraan fuudhin jedhanii. Si awwaalti si jeebdi. Ila hanga ati duutee boolla keessatti illee masaanuu si jibbiti. Wallahi billahi isin jaalatu. Sababni isallee maaliif masaanuu waan akkatti nama jibbituu bichaa hin beeku ani jechuudha. Maal makkanaan isin ga'e dhimmi kanaan isin ga'e maali? Amma fakkeenyaaf reediin haadha tiyyannaa eebbisi isi jala dhimma maasitti qaba namni si jala yaa'a. Fakkeenyaaf reedii fudhatta dhimma maasitti qaba namni maaliif si jala yaa'a? Jasbitee ilma kee gattee har'a bootaa shari'aan islaamaa hin faqqanne. Tokkoffaan mootuyyuu amata ofii akka baruu shari'aan islaamaa hin faqqanne. Amata ofii jechuudha. Shari'aa islaamaa keessatti hin jiru abadan. Kana waan haaraa fiddee haadha tiyyannaa eebbisi si jala haayaatu kanaan si jala yaa'anii bar. Wanni si jala yaa'anii jibbaa sii qabaniini. Jibbaa sii qabanii si jala yaa'an jechuudha. Dhiirti aqlii qabdu haadha mana isaa kawallaalte kawaan beeyne ta dogongorte hin sirreeffatti. Mush akka keetii gabbaatee irratti caffartuu miti. Akka ilmaa yaa'anii jiraa miti. Duriyyee kaakkisaa waan qabne tokko gizee gadi bahe akkuma fedhe bahee gizee. Yaani ajaja dubartiin ajaju tokko agartee akka sireediin jechuudha. Isiin tun haadha ilmaatii mee intalli tun wallaahi nama isee abbaa mana ilmoo irraa argate dhiisati. Jaalalli maan takka lama gaafa wallolanii gaafa inni takka duuba akka gaarii jiraatee akka gaarii deemutti keessa isii ibiddatu guba jechuudha. Deebitee dubartoonni yeroo ammaa kanatti masaanuu guuraa jiran jechuudha. Sa'aadaa maal godhaa jirtan intalli tuni. Isii gadhiise akkuma dura illikuma dura jechuuma dura jette san jechuudha. Isii gadhiise anatti hafi hana faallanyaa kiyya ta'e barmasaanuun akkasuma. Kaatee amma fakkeenya Fatiyaan amma dubartii lama gaaf dubartii lama wallahi Fatiyaa badhetti baasanii gara tokkotti deeffatan jechuudha namicha kana. Takka nasbii isaa baasan takka isa gara tokkotti hin agarta murtii dhuftee agarta. Masaanuun badduu dhukkuba isaan jechuudha. Dhukkuba hamaa isin galee dhukkuba kana immoo ofitti hin fidina. Kanaaf kana isin jechuu barbaada. Wanni biraatiif hin jibbinu nuti masaanuu wanni jibbinuuf ilma keenya jibbitii. Abbaa manaa keessi raazorsitii. Abbaa manaa keessi jibbu taasiftii. Yoo waan biraa dadhabde qorichitti godhuu dandeetti.
waan biraati fi miti namni bakka jireenya bultii namaatiin gargar ba'u garummaatu waan sirriitti ulfaata jechuudha. Tapha qoosaa xiyyitii waa'ee Fatihaa irratti mootuyyuu dhugumatti mootuyyuu baay'ee tokkoof kun waan hin taane waan addaati. Sababni isallee maal hojjettanii isin ni beekti sirriidha nama yaada qabu warreen kun yaadan qaban utuu walitti aaranii dubartiin sheexaana walitti deebisuu danda'an walitti garagalchuu danda'an ilmaanitti deebisuu mataa keetittuu deebisuu danda'an mataa isaatittuu deebisuu danda'an jechuudha. Masaanuu jechuun hamtuudha Fatihaati kanan beekta garuu amma masaan dhiifama masaanuun kun oduu asumatti nurraa dhaabbate daangan tan oduu taate amma nama biraa miti shamarran keenya jechuudha. Dubartoota abbaa manaa keessan akka inni fuune akka inni dubartii biraa laalle tokkoffaa dhiqattee dibachuudha oduun ta'an haala amala kee akkuma qaama kee qulqulleessuutti akkuma bifa kee bareechifattutti waan inni jedhu dhageettee waan inni siin jedhu yoo dhageette wallaahi aziim ati jaalala dhugaa jiraatta jechuudha. Deebii abbaa manaa kee yoo lolaa ta'e deebii ittiin deebisee jalaa callisi. Yoo inni irraa galee jedhe maal taate wanni jiru hundumaa furmaatatti goota jechuudha. Dhiironni dubartii afaan kilmaa asii achi afaan keessatti deebiftu hin jaalatan. Eeshi sana asitti qabnaa qabadha. Itti dhufa. Dubartii qulqullinni isiin eegganne hin jaalatan. Sheephiyaani dubartiin hin jiraamite akkanumatti dubartii qulqullinni isii qulqullina jireenya mataa isii guutumatti mana walitti qabatee sirriitti jaalata. Dubartiin akkuma alaa dhufteen akkuma hojjetaa dhufteen abbaan manaa isii yeroo alaa galu yoo ciccite jetteen eegin akkuma shunkurtii guyyaa dalagaa oolte waa hin dalaginillee garuu ati of eeggannoo gochuu qabda jechuudha. Waa hunduma keessatti yeroo abbaan manaa kee alaa galu ati urguuftee manas urgeessitee ofillee urguuftee abbaa manaa keessan eeguu qabda. Maaliif yoo jettanii wallaahi billaahin baqqaa jaalalli keessan dabalaa deema jechuudha. Amala walii galuudha fira isaa jabeessuu fira kee akkuma firkee jabeessuutti abbaa faada isaa kabajuu hiciitii kee hiriyaa teetitti baaftee himin hiciitii kee hiriyaa maatii keetitti himin abbaa kee haadha kee obboleen kee kamtu fura harka keenya kun lamaan akkatti wal gargara. Isin akka harka lamaanii kana jechuudha jaartiin maaliif hojjettanii wal jalaa dhagaya harka lamaan kun akkatti walitti qajeelamiti jaarsa jaartiin hiciitiin isaanii as keessaa bahuu qabu. Isin galee maaliif waan jiru hunda badii isaa gaarii isaa hin himin bakka abbaa manaa kee keeti waan ta'eef jaalati jibbitu keeti yoo amala qabaate ni sirreessita yoo amala qabaate jechuun amala badaa qabaate dubartiin leenca kamuu ni qabbaneessiti mana beetti obsa qabdi waa hunda obsa fakkeenyaaf mufaraa ol fudhadha obsi isiin obsite jechuudha. Obsi isiin obsite ana mataa kiyyatti agas obsuu hin danda'u wallaahi billa garuummoo dubartileen akkuma dhiiraa gaafa obsite gaafa hin godha jette gaafa wanna kana irraa garagaltee hin deebitu beekaa gaafa irraa garagaltee hin deebitu gaafa hin godhatte hin goote kun homa jiru dhiifama kun homa jiru dubartii birallee akkuma isin ciniinnattan nuti isin ciniinnanna jechuudha. Gaafa ciniinnatti immoo dubartii waan san hunduma keessa isiitti nyaatti jechuudha. Iji imimmaa yaada bootti malee waa hunda keessa isiitti qabattee deemte jechuudha. Iciitiin guddaan nuti qabannee deemnu gaarii kenneef jabaa kennallee tun hiriyaatii jettee keessi kee abatanitti keessi kee abbaa manaa keeti jechuudha. Abbaa manaa kee waan ta'u hunda waan jiru hunda ina abbaa manaa kee hiriyaa godhu obboleessa godhu abbaa godhu haadha godhu keessa godhu. Si galee waa hunda yoo isaan mari'atte waan jiru hunda abbaa manaa kee wajjin barsi ni sirreessita ni taasifta. Salphamatti jechuudha. Namni gaafa wal jalaa dhagee jireenya isaanii hunduu ni sirraa'e. Gaafa faallaa akkatti walitti garagalee akkatti harka lamaan walitti faalladhaa miti dura akkatti jira. Gaafa akkatti deebi'e wallaa jireenyi hundinuu faallaa deebite jechuudha. Jireenyi ilmi namaa hunduu faallaa deebi'a. Wal jalaa dhagahuu fi walii hubachuu fi rakkoo jiru hunda fakkeenyaaf abbaa manaa kee yoo waan qabaatin yoo guyyaa ayyaanaa jiraate akka ebaluu ta'uu jette tuguun qorte jechuudha. Waan qabdanii jaalalaaf kabajaa wajjoo dabarsita baay'ee namatti tola. Isin galee kana jechuun walirra haa barannu walirra haa fudhannu. Mushuu dhiirtiilee dubartii
bakka qeensa qorattee dubartiin fuula addeeffattee qoshashaa mana keessaan qoshashan yoo arguurte yoo bifuma isii bichaa laaltan uummata akka faayidaa isin hin qabdu. Wallaahi uummata akka faayidaa isin hin qabdu jechuudha. Mee dhugumatti amma gadi qaba sirnumatti ilaala akkanumattuu yoo laala jechuudha. Dhalaa bakka injiraa miti waa hundumattuu jechuudha. Miti dubbiin akkasii miti. Dubbiin namni wal jaalate lama wal jala dhaga'u waliif fahamu isa jedhu sana agartanii akkasitti wal jala gaafa dhageettee gaafa inni waan siin jedhu dhagee bakka sagalee kee abbaa manaa keessatti ol fuutee masalii badaa deebisuu zariin teeta akkasii ati akkasii gaafa jettee mootu jireenya kee guutuu bittinnaa dhufa ilmaa fi ilma keetiif abbaan manaa keetiin gargar baataa isin jechuu barbaada. Viidiyoo keenya isinitti dheeressee wantoota garaagaraatiin wantoota qara qabuun piraank hojjechuuf namarratti qoosuun utuu dhaabbatee natti tola jechuudha. Maali yoo jettanii wanti akkanaan barbaachisu himuutu wallaahi masaanuu rabbi asumatti nurraa dhabama hawwadha. Nu jibbisiisanii jiran jechuudha. Baay'ima tokkotti nu nuffisiisanii jiran masaanuu mataan nyaattee jirti isin jechuu barbaada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video keenya like godhaa, share godhaa, subscribe godhaa. Amma video biraatiin walitti deebinutti. Bye bye.